Ashama nagaa jirtu nageenyi bal'aadha. Dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa akkasumas namoonni hedduun kaasan keessaa obboleessi keenya kun Murtii Guutuun amantaa musliimaa irraa gara amantaa kiristaanaatti jijjiiratee jiranii namoonni hedduu haasa'u jiran. Ana immoo wanta dhugaatii tokko isinitti barbaada hadha jechuudha. Murtii Guutuun amantaa musliimaa kana gadhiisee amantaa kiristaanaa fudhachuu yaadame. Qamarii yookiin naani kaalkuleeshinii mataa isaa dalageeti. Kan ammoo fakkeenya amansiisaa tokkoon isitti hima. Akkuma beekamu dhiyeenya kana guutuu addunyaatti inni haasamaa ture biyya Faransi magaalaa Paaris keessatti muuziyeemiin akka addunyaatti guddaa ta'e magaalaa Paaris keessatti guyyaa adiidhaan hattootaan hatamee meeshaawwan qaqqaaliin diyaamandiin gatii qaalii baasuu danda'u sanaayyuu baroota dheeraadhaan dura kan achi kaa'ame muuziyeemii yookiin godambaa ta'e isa dhaloota irraa dhaloonni ittiin daawwatu isa biyyi Faransi ittiin boontu guyyaa adiidhaan hatamee jira. Meeshaawwan hataman keessaa tokko suuraa Moonaalizaati. Suuraan Moonaalizaadhaan hatamuun ammoo maaf addunyaa akkanatti raajisee akka ijoo dubbiidhaa ta'u taasisa kan jedhu bal'inaan isitti hima. Innis bara 1911 keessa suuraan Moonaalizaadhaan hatamee ture. Yogguu san suuraawwan hedduun muuziyeemii kana keessa jiran. Suuraawwan hedduu jiran kana keessaa bulchaawwan yookiin pirezidaantota yeroo dheeraa dura biyya san bulchanii fi akkasumas ammoo namoota bebbeekamoo dabalatee suuraa Moonaalizaadhaatiin akkasumas suuraa Moonaalizaas dabalatee muuziyeemii keessa jira. Bara 1911 namticha asina biratti argatan kuni suuraa Moonaalizaadhaa kana seenee uffata hojjettootaa uffatee seenee jaaketti isaa jala kaatee bahuudhaaf isaa ta'u yeroo inni bahuu deemu barri hin banamu fiigicha. Namtichi kun akkamiin seenee hate kan jiru ammoo ganama yogguu hojjettoonni biiricha seenan uffata hojjettootaa uffatee biiroo seena. Eegas booda kutaa suuraa Moonaalizaadhaa jiru keessa seena. Haa hojjettoonni hundi bahana eegee bahuudhaaf. Amma yogguu inni bahuu deemu kana balbal duraan itti cufamu. Erga itti cufamee booda zabanyaa kunnaanii waardiyaan muuziyeemii kanaa dhufa. Eessa deemta maalatti deemtan jennee. Siibannaa muudee dhiifama jedhee banaaf. Innis maafii hojjettoota uffata hojjettoota waan uffatee fi hojjettoota itti fakkaatee jira jechuudha. Muuziyeemii kana keessaa namtichi suuraa Moonaalizaadhaa hatee bahe. Amma yogguu inni suuraa hatee bahu kana namoota akka addunyaatti jajjaboo ta'an dabalatee pirezidaantii biyya sanii dabalatee guutummaa Faransa keessatti waa'ee Moonaalizaadhaa ijoo dubbii ta'e. Erga ijoo dubbii ta'e booda barbaacha waggaa lamaa booda suuraan Moonaalizaadhaa kun argama. Suuraan Moonaalizaadhaa kun akkuma argameen fireemii warqii irraatiin dalagamee suuraawwan jiran keessaa adda bahee kutaa kophaatti dalagamee fi hedduu tokko atiraaktii yookiin bifa nama harkisaa ta'een dalagamtee adda tiisee addatti daawwatamte. Moonaalizaan. Kun maalirraa ta'e sababa bara 1911 hatamtee yogguu hatamisee ijoo dubbiidhaa ta'ee turistoota hedduu muuziyeemiidhaaf galii guddaa waan dalagee jechuudha. Fakkeenya kanaan wal qabsiisee kan Murtii Guutuu isinitti hima. Nam tokko seelebireetii yookiin fiimas yoo ta'e faayidaa mataa isaa argata. Amma Murtii Guutuun illee akkasuma faayidaa mataa isaa argachuudhaaf malee Murtii Guutuun an hedduun beekaa hedduun itti amanaa nama waa'ee musliimummaadhaa amantaa islaamaas gadi fageenyaan beeku nama umraas deemee umraas guuttatee kan inni wanti guddaan inni barbaadu ijoo sooshaal miidiyaa ta'udha. Akkasuma immoo taanii milkaa'ee jira. Erga milkeessee booda immoo gara amantaa isa ganamaatti deebi'ee jira. Kanaaf waan tokko fageessinee hawwannu fageessinee ayyaannu galatoomaa.